Hello guys, baga nagaan deebitan jecha akkuma waaddaa isinii galeen guyyaa irraas ammoo akkamitti haamistar keenya karaa adda addaatiin akka gurgurannuu fi akkasumas akkamitti fandii irraa gara trading irraa ammoo gara maallaqa keenya gara baankitti akkamitti akka jijjiirru waliin ilaalla. Akkasumas namoonni waaleta biraa kan akka EBI fi kanneen kana fakkaatan itti waaleta connect godhatan guyyaa irraa viidiyoo kana keessatti step by step dhaan akkamitti tookinii gara maallaqa keenyatti akka jijjiirruu fi akkasumas yoo barbaadan fandii keessan irraa gara trading jijjiiruudhaan akkamitti akka trade godhuu dandeessan viidiyoo kana keessatti wal dura duubaan isin agarsiisa. Viidiyoo kana ammoo obsaan hanga dhumaa akka daawwattan isin afeereera. Osoo viidiyoo keenya guyyaa irratti hin dabarre ammoo viidiyoo kana like godhuun haa eegallu. Akkasumas namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification kana yoo banattan viidiyoon akkanaa babbareeduun nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Gara viidiyoo guyyaa irratti kallattumaan haa dabarru. Okay guys, akkuma beektan guyyaa kalee Hamstar Combat List ta'uudhaan gara waaleta keenyaatti dabalamee jira. Namoonni waaleta garaagaraatiin connect godhatan guyyaa irraa ammoo akkamiin akka gurgurachuu dandeessan, akkamiin maallaqa keessan kallattumaan karaa baankii akka fudhachuu dandeessan viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Jalqaba irratti kan eegallu ammoo OKX walletidha. OKX wallet akkuma beektan baay'ee bareedaa fi baay'ee salphaa verify godhuudhaaf akkasumas trade godhuu fi guyyaa irraa ammoo Hamstar dabalatee coin'iiwwan akkanaa guutumaan guututti akkamiin akka gurgurree maallaqa keenya gara baankitti akka fudhannu waliin ilaalla. Jalqaba irratti namoonni OKX, Bybit fi akkasumas Binance qabdan steepii nama isin garsiisu kana hordofuudhaan coinicha keessan ilaalattanii akkasumas gurgurachuu dandeessu. Jalqaba irratti coiniin guyyaa kalee yookaan ammoo Hamstar Combat waaleta nama kamiyyuu keessa seenee jira. Kana ilaalachuudhaaf isa asset jedhu kana gama jalaa kanatti akkuma agartan isa asset jedhu kana ni filanna. Isa asset yeroo filannu coinichi keenya hangam akka nu seenee karaa fandingitti nu seenee jira jechuudha. Akkuma agartan ani yeroo dabre Doxii fi Hamstaris fudhadheetiin jira. Kanaafuu as keessatti assetii keessatti nuuf seenaa jechuudha. Amma kana gurgurachuudhaaf steepiiwwan hordofuu qabnutu jira. Kanaaf kallattumaan gurgurachuu hin dandeenyu waan ta'eef isa kana fandingirra waan jiruuf gara tradingitti ni jijjiirra. Kana godhuudhaaf ammallee jalqaba irratti hoomii ni deebina. Sana booda akkuma agartan gubbaa kanarratti search kan jiru isa kana ni filanna. Coinii jijjiirannee maallaqatti jijjiirachuu feenu ammoo as keessatti ni filanna. Fakkeenyaaf guyyaa irraa Hamstar waan isin garsiisuu deemuuf Hamstar jennee gabaajee isaatiin ni barreessina. Akkuma agartan Hamstar jettanii yoo barreessitan jalqaba irratti haala kanaan isiniif fida. Sana booda isa kana ni filattu. Gara USDT tti jijjiiruu waan barbaannuuf isa kana ni filanna jalqaba irratti. Sana booda akkuma agartan chaartii fi gatiiwwan inni listitti ta'ee guutumaan guututti haala kanaan as keessatti nu fida. Kana booda maal goonaa isa trade jedhu gama jalaa kanarratti argamu isa adii kana ni filanna. Sana booda akkuma agartan ammallee seelii fi baay haala kanaan wantoota hedduu nu fida. Garuu jalqaba irratti kallattumaan gurguruu waan hin dandeenyeef steepii kanatti osoo hin seenne ammoo waan goonutu jira. Jalqaba irratti fandingii keessa waan jiruuf gara tradingitti jijjiirra jechuudha. Kana godhuudhaaf maal goonaa sarara sadii kan gubbaa kanarratti argamu kana iddoo kana ni filattanii. Sana booda jala kanarratti akkuma agartan settingiiwwanii fi akkasumas transfer waan hedduu jala kanarratti nu fida. Sana booda isin maal filattan isa transfer jedhu kana ni filattu. Isa transfer jedhu yeroo filattan haala kanaan information keessan isiniif fida jechuudha. Amma maal goonaa fandingii irraa gara tradingitti jijjiiruu qofaa jechuudha. Kana jechuun kallattumaan gara tradingii keessa jijjiirree akka barbaannetti gurguruu fi akkasumas bituullee ni dandeenya. Kana godhuudhaaf maal goonaa isa kana fandingii isa jedhu kana gara tradingitti ni filanna. Akkasumas yoo fandiin kun gubbaa hin jiraanne immoo isa mallattoo kana filachuudhaan gara wal jijjiiruu ni dandeessan. Iddoo itti barbaadanitti wal jijjiiruu ni dandeessan. Fakkeenyaaf fandii keessa waan jiruuf fandiirraa gara tradingitti waan ta'eef haala kanaan ni filanna coinii keenya. Sana booda jala kanatti akkuma agartan max isa yoo kana guutumaan guututti yeroo filattan coinii isin as keessaa qabdan haala kanaan asitti isinii fida. An kiyya fakkeenyaaf 0 jijjiiree waan hin jiruuf 0 jaa. Isin ammoo yoo fandii keessaa qabaattan haala kanaan coiniin asirratti isiniif dhufa. Sana booda kallattumaan fandiirraa gara tradingitti jijjiiruu ni dandeessan. Sana booda jala kanarratti akkuma agartan yeroo isin jijjiirtan confirm isa yoo isinii fida. Sana booda confirm godhuudhaan coinicha keessan kallattumaan fandingii irraa gara tradingitti ni jijjiirtan jechuudha. Sana booda akkuma agartan history bakka jedhu kana ni filattu. Jijjiiruu keessan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Fakkeenyaaf an fandingii irraa gara tradingitti jijjiiree waan jiruuf coinii 3244 kallattumaan gara tradingii kiyyaatti jijjiireera. Erga haala kanaan jijjiirree kallattumaan mee gara baankii fi akkasumas akkamiin akka trade goonu haa ilaallu. Jalqaba irratti baak irraa goona. Sana booda ammallee baak irraa godhuun jalqaba fuula keenyaatti haala kanaan nu deebisa. Sana booda coinii keenya bituu fi gurguruu ni dandeenya. Haala kanaan erga nu fidee sana booda gubbaa kanarratti baay fi akkasumas seel waan jedhu ni jira. Baay jechuun coinii biraa dabalataan
kan bituu yoo ta'u inni seel jiru ammoo kallattumaan coinii qabdan gurguru jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaarraa seelii waan godhuu deemnuuf kallattumaan isa seelii kana ni filannaa isa diimaa kana jechuudha. Isa seelii yeroo filannoo haala kanaan piraayisii inni ammarra jiruu fi akkasumas ammaawuntii keenya nu fida. Karaa gabaabaadhaan ammoo coinii keessan guutumaan guututti gurguruu yoo feetan sarara akkuma agartan jala kanarratti sarara kana ilaa hanga dhumaatti ni godhatanii coiniin keessan as keessaa qabdan ammoo guutumaan guututti gara USDT tti jijjiirame kallattumaan haala kanaan isinii fida. Fakkeenyaaf an coinii kana gurguruuf 3244 gurguruudhaaf jala kanarratti USDT 22 naan ja'a. Kanaafuu yoom guututti gurguruu hin barbaanne ammoo hanga walakkaatti ni filadha. Sana booda hangaan barbaadetti gurguruu ni danda'a. Yoo barbaadan ammoo coinii hanga gurguruu barbaadan iddoo kana tuquudhaan hanga barbaadan asitti dabalachuu ni dandeessan. Karaa gabaabaadhaan haala kanaan gurgurachuu ni dandeessan guys. Sana booda yeroo isin kallattumaan coinii kana kallattumaan seel iddoo jiru yeroo isin iddoo seel jiru filattan kallattumaan coiniin keessan gara USDT tti isinii jijjiirama. USDT tti jijjiirame jechuun coiniin keessan staabiliidha. Oliin ka'uu gadi hin deebi'u akka nama doolaara harkaa qabuuti jechuudha. Kanaaf erga haala kanaan gurgurtanii warri bitachuu feetanis ammoo isteeppii kana hordofuudhaan kallattumaan coinii hanga bituu barbaadan ni bitan. Erga USDT tti jijjiirtan jala kanatti akkuma agartan coinii hanga qabdanii fi hangam akka bitachuu dandeessanii fi akkasumas USDT hanga qabdan jala kanatti isinii fida. Namoonni bitachuu barbaadan haala kanaan bitachuu ni dandeessan. Haala kanaan erga hamstar keenya gara USDT jijjiirree amma wanti itti aanu ammoo maallaqa keenya gara baankitti akkamitti akka furannudha. Kana godhuudhaaf jalqabarratti erga USDT jijjiirree ka home iddoo jiru kana ni filanna. Gubbaa kanatti akkuma agartan tuqaa 8 gama gubbaa kanarratti nu fida. Sana booda tuqaa kana ni filanna. Ammallee deebi'uudhaan jala kanatti akkuma agartan manage asset isa jedhu peer to peer withdraw akkasumas deposit kan jedhu filachuu ni dandeessan. Inni deposit jedhu maallaqa itti naqu yoo ta'u withdrawing ammoo kallattumaan keessaa baasuudha. Fakkeenyaaf namoota ollaa keessanitti jiranitti gurgurachuu barbaadan kallattumaan iddoo withdraw jedhu kana filachuun adreesii isaanii itti guuttanii maallaqa keessan irraa fudhachuu ni dandeessan. Garuu karaan inni bareedaan ammoo osoo waan akka isin irraa murree kana peer to peer isa jedhu kana guys. Isa peer to peer jiru kana ni filannaa. Sana booda asirratti akkuma agartan namoonni USDT ni bitanii akkasumas ni gurguranii sana booda isa seel jiru ni filannaa. Yoo bituu barbaadanis haaluma kanaan bitan jechuudha. Guyyaarraa seelii waan isin garsiisu deemuuf isa seelii kana ni filannaa. Sana booda coinii keessan haala kanaan nama qaalatti isin irraa bituu barbaadanii ni gurgurtan jechuudha. Coinii asirratti wanti hubachuu qabdan maallaqa keessan baankii qabaachuu qabdanii baankii akkaawuntii keessan jechuudha. Akkaawuntii baankii akkasumas akkaawuntii teelebirii fi kanneen kana fakkaatan kan namni isiniif kafaluuf asirratti seef godhachuu keessan mirkaneeffadha. Sana booda akkuma agartan akkaawuntii fi gubbaa kanatti peementii midhaan isa jiru gubbaa kanatti isiniif fida. Sana booda akkaawuntii ammaawuntii isa jiru kan filattanii ammaawuntii hanga gurguruu barbaadan as keessatti ni godhattu. Sana booda kallattumaan ammaawuntiin achi keessaa waaleta keessan keessaa qabdan ila hanga asitti available isiniif ta'a. Sana booda isa kanatti peementii midhaan isa jiru kana filattanii sana booda maalitti akka maaleen isinii argamu filachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf commercial bank yoo ta'e immoo informationii baankii keessanii accountingii fi waan hunda guuttanii sana booda teelebirii immoo informationii teelebirii keessanii guuttanii namni isin irraa bituu barbaadu immoo kallattumaan coinii keessan asitti maallaqa isinii arga jalqabarratti sana booda maaleen keessan kallattumaan isaaniif ni dhaqa jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan namoonni maallaqa jalqabee isiniif ergan waan ta'eef kallattumaan erga informationii keessan fudhattanii yookaan ammoo erga maallaqni baankitti isiniif seenee sana booda salphumaatti akkaawuntiin keessan maallaqa keessan erguu dandeessaniif haala kanaan iskaamarraa fi eeggadhaan isiniin jaa akka isiniif galee abdiin qabaa haala kanaan gurgurachuu dandeessan jechuudha guys. Warroonni Bybit fi akkasumas waaleta biroo kanneen akka Telegram wallet akkasumas Binance fi kanneen kana fakkaatan isteeppiin isaanii tokkuma waan ta'eef haala kanaan hordoftanii coinii keessan karaa salphaadhaan kiriptoo keessan gurgurachuu dandeessan. Okay, inni itti aanu immoo warra EBI wallet wajjin walitti connect godhanidha. EBI keessatti akkamitti akka gurguruu fi akkasumas akkamitti trade akka goonu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Jalqaba irratti Chrome bilbila keessan keessatti jiru ni seentanii. Sana booda Chrome kiyya haala kanaan naaf banaa. Sana booda gubbaa kanatti akkuma agartan isa search jiru kanarratti websaayitiin amma isiniin jiru kan barreessitanii ebi.xyz jettanii search ni gootanii. Sana booda websaayitiin keenya haala kanaan nuuf fidaa. Warri jalqaba irratti as keessatti login godhattanii jirtan ammoo UID keessan gubbaa kanatti isiniif fida. Yoo isiniin finne ta'e ammoo isa sign in jiru filachuudhaan waaleta duraan itti walitti connect gootanii trust wallet ta'uu danda'a. Akkasumas MetaMask yookaan ammoo hot wallet ta'uu danda'a. Kallattumaan isiniif fidaa isa waliin connect godhuudhaan ni jalqabdu. Yoo connect gootan ammoo gubbaa kanatti akkuma agartan UID haala kanaan isiniif fidaa. Kana mirkaneeffachuu qabdan. Viidiyoo yeroo dabree irratti ammoo akkamitti akka connect walitti goonatan isin agarsiiseetiin ture. Sana booda gubbaa kanatti akkuma agartan sarara sadii isa kana ni filattu. Haala kanaan wantoota garaagaraa nuuf fidaa. Sana booda isa training ijoo kana ni filattu.
amma isa trade yoo haala kanaan yeroo filannu gubbaa kanatti akkuma agartan price fi akkasumas chartiilee garaagaraa nu fida. Sana booda gubbaa kanatti akkuma agartan BTC USDT isa jiru kana gara Hamstar USDT ni jijjiirra. Kana jijjiiruudhaaf isa kana filanna. Haala kanaan nu fida. Sana booda isa search jiru kana irratti Hamstar USDT kun akkuma agartan jala kanarratti naaf jira. Isa kana ni filadha. Sana booda jala kanarratti chartii fi akkasumas waan hunda naaf fida. Sana booda akkuma agartan jala kanarratti isa buy fi sell keessaa ni filattu. Warroonni gurgurachuu barbaadan ammoo isa sell filattu. Jalqaba irratti iddoo sell jiru kana diimaa kana ni filanna. Sana booda akkuma agartan akkuma OKX fi Bybit fi Binance haala kanaan nu fida. Sana booda price fi kanneen kana fakkaatan isinii fida. Warroonni ammoo Hamstar keessan deposit akka asitti godhatan ammoo price jala kanarratti an 0 naan jaa isin ammoo price yookaan ammoo coin keessan guutumaan guututti jala kanarratti isiniif mul'ata. Fakkeenyaaf an asirratti depositing goone waan ta'eef gatiin kiyya 0 dha. Waan biraatiin fayyadamee waan ta'eef kanaafuu gurgurachuudhaaf maal gootan coinii keessan hanga walakkaa hanga barbaadan ilaa dhumatti yoo gootan coinii guututti gurgurachuudha. Walakkaa gurgurachuu barbaadan haala kanaan ni gootu. Hanga gurgurachuu barbaadan kallattumaan itti gootu. An coiniin kiyya 0 waan ta'eef haala kanaan naaf daa. Sana booda isin warri coiniin keessan asitti isinii seenee yookaan ammoo Hamstar keessan as isinii seenee kallattumaan seel gootanii gurgurachuu ni dandeessan. Erga seel gootanii ammoo kallattumaan USDT ammoo gubbaa kanatti akkuma agartan 0 kan jiru USDT hanga itti gurguratanitti as gubbaatti isinii ba'a. Kana booda kallattumaan gara waaleta keessan itti wal qunnamsiistanii kallattumaan ni dabarfattu jechuudha. Yookaan ammoo baakirraa godhuun sana booda ammallee sarara sadii kan gubbaa kanarratti argamu ni filattu. Sana booda akkaantu jiru kan ni filattu. Sana booda akkuma agartan gubbaa kanarratti ammoo baalaansii isin qabdanii fi waan hunda haala kanaan isinii fida. Fakkeenyaaf namoonni Hamstar gurguratan USDT teessan asisanii dhufti. Sana booda akkuma agartan gubbaa kanatti deposit, withdraw fi kanneen kana fakkaatan gootanii coinii keessan karaa salphaadhaan waaleta barbaadanitti dabarfatanii peer to peeriin gurgurachuu ni dandeessan. Asirratti wanti hubachuu qabdan as keessatti tireedii fi akkasumas kuufachuu ni dandeessan malee karaa salphaadhaan peer to peer waan hin qabneef gurgurachuu hin dandeessan. Kanaaf waaletii verify ta'e kan akka Telegram, Binance fi Bybit fi OKX keessatti dabarfatanii coinii keessan karaa salphaan gurgurachuu ni dandeessan. Akka isiniif galee abdiin qabaa guys, namoonni gaafistee yaada kamiyyuu qabdan ammoo karaa komentii na deebisuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo nagaan naa tura.